Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu televezyiiniin Hamilton sarara yookaan immoo karaa YouTube'tiinis uummata keenya bira gahaa turre hordoftoota almost 70,000tti dhiyaatan kan qabu YouTube'n keenya tibbana kana nu jalaa butamee yookaan nu jalaa hatamee haaq godhamee jira. Kana jennaan bifa haaraadhaan bannee jirra waan ta'eedhaa fi Hamilton TV jedhatti Hamilton TV 1 kan jedhu yookaan immoo kan amma ergaan kun irraa isin darbaa jiru kana akka subscribe gootanii hordoftanii hiriyoota keessanis qooddanii guyyaa gabaabaa keessatti isa duraan ture caalaa bira akka inni darbu akka nu gootan waamicha isinii goona kana isin gootan jennee immoo abdii qabna amarraa subscribe godhaa share walii godhaa walii daddabarsaa walii qoodaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.